sikama ja dubbi kana keessa nan galin tiifama tuma nan galin ambiya kana keessa kabajamee nama waliin wal kabajee jiraadha kedhu nyaata waan sumiin kennamu wala abbaan fedhe yoo naajjeese itti gaafatamaan qaba Abdullah Mubarak sinin oggonama tore Mubarak sinin oggonama Mubarak sinin abdiraba sadro abdiya Mubarak anjalain gobban ta kana nu ko jeetu jira on ka tu ta kana si wara ber kasi kaba on lati ta kana tura dagay Mubarak ta kana tabbadu abdi ya dake me waan qabdu mush namarra guru osoo taane akkana jeeb waan kana goda osoo hin taane me waan qabdu Mubarak afaansi qabe abdi iman afaansi qabe me abdi maal tura wate galgaleeda an galgaleeda bakka santuwe ashi ol seenen dhageeffadhe keessuma taa'e qawwee fi kamaaltu wal arrabsan kamaal qawwee arrabsa qawweelleen kamaal arrabsa amma oguu dhageeffadhu namootatu kamaal Abdallah keessan dhaqee warabbal kaaba amma booda Mubarak musammaa yoo arrabsitan wanni kun waan sirraa hin deemne amma booda waa'ee nama kanaa hin dubbatinaa Mubarak mush waan amma jettan kanaa miti unumaa arrabsuu hin dandeettan jedhanii jaarsoleen dhayitee akka jaarsummaatti gaafatanii kamaal illee dhiise kamaal kal'in dhiise keessaa ba'e qawwee kan qawweetti waan kan himne amma booda dhimma Mubaraki kala sittin dinuutiin dhiisan jechuudha qawweetti himne amma jarri qawween yeroo hedduu kun Mubarak ni arrabsanii agarta arrabsuu jira akkamittiin waan san dhiiftanii maaf dhiiftanii Mubarak galabbatu arrabsuu maaliif dhiiftanii jedha nuti dhiifnee jirraa jedhan akkamitti duraa dhiifama dubbiidha kanaa miti Mubarak si kabanya kaate ko sila wal kabanya gari nama kana baranggan yo waan barbaade ato la miti bale haka barbaadu miti oy abdi akatini tinjal kuno abdi soba jamaa kuta assalamu alaikum oy abdi sida budu amadi kama jimila ke sanjira dubbi oy bayan Mubarak bashir ana tirita assalamu alaikum wa alaikum assalam tadi magurbana kana maronda magudon teise dadde kutte isin dende ura dufto mo amira so ruftan ya sani la sanamiti Kamal Abdallah Mubarak intu ke muqaddas jina sagale tu gadi be Mubarakin haga maslike sanama kanna haga lubbu saba tutti jere natti mariyata jiru mali goro mo la sagale ta te male mo wonnen jarami den jiru namni kunne ngada mutte ha da keti mal goli nan jere gadi boye Kamal Abdallah mana odat sirna gola na fida mana odat du fe malo ha da keti mal godi malo ha da keti rade debe nan jede nan challisi erga ina jem na jereme kara dinni tinaje sumbeku yondwes makaro motinan duwe tagala lubula makaro dinni na mankisu me khayri khedi bani kunnan de serkana ana sata nama hakana dubatu tabian oromo kesa Mubarak Mubarak kumu tangu fenani ne ergani me fami khanne Pokoknya kalau daging seta, masih lama ragam cemar mana daging seta. Ragani daging itu, tapi palmatan arabu. nega wain ba ku dia Mubarak please palmatan hija ragam ba fadadis. ragala fa kamna ti kuba tianu tidan jet jani ti dabbadu jolle laman dubbi fidde ana tu beeka gaddabbadu gafin abdi raqaba abdi gaafadhu abdi khiya Nafal meru fekes bakka ormata ko hadana gen dusu ko isa na rabo enyu di ko jirra rabo ko ke na rabo wallahi mubarak kun bu yato ko no tolera ajjefa mun kabuna jedu lebeyan no namni da ke ajenda ko dete mutan ko ajjefa mun kabu jedu lebeyan mubarak wala no narfin mubarak wala no namni dhaqeechi cafaqamee bahe siif jeeti namni naa dubbatuun argine guujettu namni dhaqeechi arranfamee bahe siif jeeti inni oromoodha akka nama tokkootti jechuudha kanaaf fayyuu dhaqee arranfamaa bulee beedha arranfama nama meeqa arranfamaa bule ijoolleen keessaa nama jira itti dhiisaa sanii miti amma abdiin gaafii gaafadha mee muti irra kaaddaa dhaabbadha abdi baatiin baatii araaramaati ramadaanaas deema
kan guututti bulee maa rabsaan bulee miti hatta nama gaa'ii nama dhaggeeffadhu kan Rabu ka adero isaan gaafa nama isa dura dhaabatu fi nama Mubaarak hin jibbu bara addatti fileetii bara namni isa dura dhaabatu guutuu adda addaan baasee cukiyyo halkaan guututti wayii sheeka baay'ata. Okay, baradhaadha. Wadi dubbatamu. Dubbiin jaallisna. Okay, mee abdi gaafiin si gaafadha rabbiif jee. Haasoo sanni guutuun dhageeffatte mooti hanga tokkorraa dhageeffatte gaafii tiyyaan dura. Haasawa kam? Haasoo amma jirra haasawaa jiru kan gartee Kamaal haasee sun guutuu dhageesse moo murna tokko dhageesse? Ani murna tokko dhage. Guutuun dhageeffate. Okay, hanga dhageesse sun keessa. Mubaarak miidiyaa irraa balleessaa asirraa ilaa lafa kanaa ilaa lafa sanitti namaan qaba waan jugurra rabbi sin haqa. Jedhee jira. Garee Anu jedhee jira daga ummata Oromoo dhageettani. Kamaal Abdallaa Shiraffidaan Mubaarak irratti deemaa jira. Dhagahi. Dhugaa Walaa qabatee mutiirra haadhu namni abbaan ol seente mee jaljiitaa hime. Okay, abdii kiyya galatoo. Mutiirra haadhu taa jarraa namuutuu ni fudhattan namni waan kanarraa dhimma qabdan. Kabiraallee wanna jaa anis isin jalaa hin gabbu'a. Okay, abdii kiyya maal dhageesse? Ani wantiin an dhagahe falmata Mubaarakiin qawwee walii gallee namoota Mubaarakiin jibbu walii gallee caasaa diriirfannee Kaayiroo keessa illee kennee gara hundaanuu Mubaarakiin balleessuudhaan nuti yoo gad xiqqaatti miseensa gara kuma miidhaa qabnaa jedha. Ashi, achuman naa qabi. Bas khalas. Kana jedhe dhagaheedhanillee. Okay, achuman naa aboo gaduu saafaan hin dhaabbadha achuman naa qabi. Okay, bareeda. Nama Mubaarakiif dubbatu kan ichitti gartee arranfamu kan tumamoo argiteetta. Argee jira. Fakkeenya sabboona osoo amma san keessa jiru dhufe. Sabboona Muhammad. Nama tumamoo argite maqaa Mubaarakiin. Maqaa Mubaarakiin sabboonan xiqqaatee arrabsamee mana san keessaa gabbe. Ante zimbal camlaka si qofaan nama arrabsaa olaa minuutii si arrabsina. Okay, bareedaadha. Haya khalaasatti mutii irra umrii rabbi si adeereessu. Eenyututti aanaa bayaanaatti dubbattee jirta. Dubbaddu adeeroo hamma seene hun. Anis laayifii kanallee hin fayyadamu dhugaa dubbatuudhaaf irra ture yeroo inni haasa'u irra ture. Akka bada dhugaa dubbatuudhaaf Kamaal Abdallaa suni mubee balleessumaaf kutatee jira. Garuu namni maalli nama godhu rabbi waan nama godha. Garuu maal beetanii uummanni Oromoo kun dhugaa walitti mura nama akkanumaan nama roorrisu. Walirraa dhogguu maaliifii namni dhugaa dubbatuudhaaf namni osoo nam tokko fakkeenyaaf osoo dhimma dhuunfaatiif Kamaal Abdallaatiif mubee walolte namni marti innillee mubeelleen Oromoodha. Garuu Kamaal Abdallaa wanni gara laafoon suuraa gadhiiseef kunimatti wal keessa dubbii sababaa mubee gubuuf wanna olii gadi Kamaal Abdallaa gara guutuu olii gadi oofee dubbii kana ka godhaa Kamaal Abdallaati. Sila namni argaa jirta laayifii guyyaa meeqarraa isuma baheetiin uuma isaa haasaa yoo istoorii godhateetiin haasaa jira arrabsaadha balleessuudhaaf deemaa jira. Namni dhugaa walitti moo jabeetanii dhugaa wal sobuun bu'aan qabu. Namni kun maal godhe namni sagalee namaa ta'uun yoo inni yoo kahattuu ta'e sagalee namni namaa ta'e mubeen maal isa godhe maaliif ajjeesaa maaltu ga'e nama balleessuu maaltu ga'e. Ashi, umrii dheeraa. Yoo wal keekillee barees irratti dubbatamuu qaba wanni kun Kamaal Abdallaa sun sirrii hin jiru. Sheekaa sheekan taane nama hin taane nama dhamaa akkasiin agarreefu. Thank you. Ahmad Husseini tu dhufe bayaan okay tumuri bayaan tumuri Ahmad Abwa bayaan tumuri waan jisbira jiru gaggaba. Ani jechuudha. Salje caqasaa filachiisirratti illee biloo kana godina baate bisan jechuu dubbadhu. Jalqabumarraa maali? Mudgodi Samad. Ani Saddam Mutwadu. Nama Mubaarak jibbu hundasaa Saudi irraa kaatee haga Ameerikaa fi Awuroopaatti jaaradheetiin qabaa jedha. Nama jaaradheetiin qabaa Mubaarak hanqa isa tarkaan bira fudhachuutti jedha Kamaal. Yeroo sanillee namni Yaasiin jedhamu salaanii fi biyya kana jiraattanii wanni kuni wallahi hidha isin galcha jedheen isin hunda mata mataa keessatti. Hawween Yaasiin nama ta'uu jedhee. Otoo biyya kana jiraattanii mata mataa keessatti ma hidhaa galtan jentu kana jechuudha. Gurbaa kana akka nama ajjeeseetti ilaalantanii jedheen. Gareedhaan ammas Kamaal dhoosheeti miti. Wallahi jeeqa katedha. Wallahi dhugaadha. Wanti kun goofatamoo maali wanni kun dhugumaa yennaan wanni qawween gabbaasa kun jennaan dhugaadha je anaatu jaaree jekamaadha. Anaatu hunda isaanii warra Mubaarak jibbu hunda waasaappiidhaan dhaqee garee jaaree je waasaappiidhaan geessan. Waasaappiidhaan wanni jaarame jechuun
وانا قلبي كيف يها أكل أفضل على مود وانا هو أكل راوتمت العالم وهذا بس راب دبوا وجه سنتين سرت وان تعدني قدام يجوا وقاخانك أول هاتي تدور oromo ida namni oromo la fojje tumuri sadu ma jefa mada kuma jalu kuma اوكي ما دا بومبر اوكي مبارك أتدبوا سنتين أشياء تورمون يسار رابستي سيجا فالما رفما اللي ترتبيتا واحد دو ترتي سبونا جتة كوبيتشا والسيني مبارك كينج سوا جيف أنا أرجع تقول كبا أنا مال تقول كبا حنكا غندالي ولا ما بوش جتة يدو دبته قربان سني كمال جت واحد دبته واحد دو أجنيه abdiin keessa taa'eeti muutu godhatee dhaggeeffachaa ture komantiidhaan qoblaa ture sirriitti ilaalaa ture jechuudha achi keessanii hunda isaanii argaa ture hunda jira. اوكي قالتهم بيان كيا المديرة عمري دير اوكي احمد حسين مال تجي سمبرة الو احمد Ustaz Ahmad Wamra jiran ittifaqaati. Nama ijoollee fakkeenyaaf nama 500 jala ture warri viidiyoo waraabdanii galisa waraabdan waraabaa isin jechaa turre jalteenya komintiini. اوكي بيان تي في سبونان قمت as deebi'aadha kaysaana wal qunnamnu akka Saudi Arabiyaatti akka Kaayirootti Mubaarak bira jira dhumate akka Kaayirootti Mubaarak bira jira akka magaalaa tanaatti anaatu jira kasi quba qabaadha Mubaarakiif hin dhaabbadhaa jechuu gama barbaachisaa ta'een biyyaan an keessa jiru tanatti footoon namaa akka malee gaggaraagalte tan isin ol qabdanii gaqqabdan kuni hanga 60 oliin nama qixaadha isin kanan beeytanii jechuudha hubannaa isin qabdan isinii galee 60 footoon suuraan namaa lubbuun namaa immoo 300 olii jechuudha gama heeraa fi seera biyyattiin tun ittiin bultu biyyattiin namni nama wallaahi akkanaan godhaa jee nama onna godhe kuni biyyaan an jiru jira kanaafi suni akkuma bareedaa tokkotti waliin wal gaafannaa Mubaarak ammoo haalachi jiru isaatu anasiin jira innichi jira sanitti deebina kanammaasiis yeroon tu yeroo namni gartee guddaa waan kana keessa jiru mi akkanumaanu namni 1,100 takka ga'ee jira warroottan edaa sun akka deebi'aniin barbaada ani jalqabumaa jechuudha jaarsummaa dubbatamaa jirtu sun keessa waan jiruutu jira yeroo liiviin deemte sunii fi yeroo gartee gurbaan footoo garagalchee wal qabatee erga liivii footoon gartee liiviirraa buutee jaarsummaan taa'amtees bilbila gamanaa dhufee gamanaa dubbate boogidaarri hanga dhiiban qaba hanga dhiisaniis qaba kanaafuu Mubaarak nuti ganamaaf galgala osoo gartee wanna hinjiin kan dubbannuuf isaafi nu caalaa nama dubbatuutiifu jira Mubaarakiif jechuu Mubaarak waan takka sammuu isaa tanarra nuu haatuun dirqama akka mareefu juusu yoo taate warabbul kaabaa cufadhee deemeeti akkaan ta'u haruujiitii yaa deemaa jechuu yeroon tun yeroo dalagaa nu bira akka nagaalesinii galee Mubaarak mataasaa caalaa kan anaannatee gubatee lolaa jiru ilma Oromooti Mubaarakuma mataasaa kana caalaa haga inni gartee miskiintichi kiyya gamanaa tarabbii ilaalee tanaas dhiisee saniis dhiisee bira dabru akkamitti na dhiisaa jennee nuti asii ha gubannu isarra nutu gubataa jira jechuudha Oromoon gartee naaf akkanaa guujo xiqqeetu wayitu nu dhagahama if duuba nu deebisuun isaa gaarii miti waan sanirraa jeetuma ammallee akkasuma lafa nu kaa'uudha kuni ammoo namoota ragaatti kan qabadde abdii xiyyatillee abdii jolullee umrii rabbi si adeereessu arraanni arra jiidhaa boru goggogaa jabaadhuu tun dubbii lubbuuti bayaan qaamaaniin si beekaa mucaa keenya sabboonaat qaamaaniin beekaa akkasitti isini hangi kun jabaadhaadha yoo amma namni viidiyoo waraabee jira rafaa jira beek girrisaan halkan taa bulee rafaa jira nama meeqa viidiyoo waraabee Mubaarak biraan ga'uu ta'a viidiyoo qabatama kanaaf hangasitti obsaan waleeguu qabnaa gama waan itti namni lubbuu Mubaarak baase akka iccitiin baatu namni godhee qawweedha qawwee irra laaluun qabu waan isaa rabsa dhiisuuf qabu Mubaarak iccitii guddoo nama biraatti irra dalagu jira jechuudha inni gabbee iccitii san jalaa baasee qawwee irra duulan maaliif namni tokko ol seenee kan Mubaarak dubbatan jiru qawwee irra duulan nama iccitiin qabanne wajjin qabsaa hin jeniin gantummaa sanuu warra guddaa olii fuudhee majju warra ijoollee duraan wal kabaju warra wal kabajuutu wal gabbahee ganaa warra Kaayiroo keessaa wal waraana abdiin na amana
akkanumatti naman yoo dubbii tana abbaan dhimma kanaa hin gabaabsin warabbal kaabaa gana namni sikkii nuti naqakkama namana garuu waan kana osoo beekan osoo gabaabsan waan nama dhan kun illee waan ina wallahi wabillahi waan afaan haasu afaan goddan qabu waan fedha arrabni godda qabu misal afaan jedha lakki ana yukuni yu faan dongu fageenyaaf dattee ganna garagalchaarti mee dhiiriyaan dhiira jedhe okay dhiiriyaan dhiira jedhe yeroo keessa daqiiqaa tokkoof suuraa kiyya gad deebisee na agarsiisu mee dhiiriyaan dhiira jedhe suuraa kiyya gulbattii udaan tokko biyya kana keessatti fedheen gadda mana qawwee seente iyyuu hin dhiisu amma hin dhiisu waa guddaa dhaga'u jirtu ilaaltu sanarratti ilaaltuti kanaaf waan kana gabaabsuu waan kana akka salphaatti ilaaluu akkuma salphaatti ilaaluu wanti kun haasawa afaanii qofa miira keessa sigattaniisu waan barbachiisu obboleeyyan kiyya mubaarak sammaa akka eebbatti si beeka dabareen nan geenye dubbadhu ustaas dabareen nan geenye ijoo dubbadhu ustaas ayyee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh fuula kee kana jijjiiri kottu mubaarak takka dhiifama naa godhi lakki maalan jijjiira ustaazi haga ajjeechaatti lukkuu laalu haga lubbuutti mari'atamaa jira haga ajjeechaa lubbuu balleessutti kan jedhu sagaleen bahe jedhani ijoollee waasaappiin irratti bilbila oolanii viidiyoo adda addaa hin jira waasaappiin irra seenaa jiru biizii ta'e gidduu kana amma irra galeen argadha hin ergama akiit naaf ergama na argadha an akka kotti yaada koo dubbadhu garuu yaada koo tun dubbatiin dura ati keessaan lakkoomsa kinaaf kaa'uu dandeessa lakkoomsa daarektiin si bilbila naa kaa'uu dandeessa mubaarak simaaniin jedhe ayyee lakkoomsa daarektii inni jarri keeroo keessaa qabanu ila ostaadaa otoo siin hin deemin ummata nageessifadha inni jarri keeroo keessaa qabne jedhanu nama biraatu hin taane boriifuu kan nageessifadha ummata eengadda mana qawwee seenee gurbaan as keessa jiraatu anni eengadda dubbataa ture liibira jechuudha nama se'ee ofitti butee kan mana kiyya beeku ayyee mubaarak na dhagaa jirtaa bibi ayyee ani waan inni dubbachuu barbaadu inshaallah keessaan inni sitti dubbadha asirratti garuu waa tokko itti hunda keessanitti wanti isin amma haasa'aa jirtanii irra guddaansaa akka wallaala kootti dhagaala yaada isaanii waan barbaade dubbachuu danda'a irra guddaansaa waan isin haasotanii wanti jettillee arraba sawwanni kanatti sagalanaa jetti kanatti jettee gadi isatti maal muudii ana haasaa jira gurbaan tokko biyya kana keessa obbeekaa sagalee keessa dhaggeeffataa ta'a rakkoo qabu isa seeraa wal gaafannaa dhiifachisa biyya tokko keessa waan ta'eef rakkoo qabu biyya jirtu dhukkubnaa ta'e jirtu viidiyoo laallee baatee haasofteetti waan ta'eef rakkoo qabu siin akkana dubbadhaa sin akkas rabbuun obboloota koo waa tokko mubaarak wanti nu dubbannu wanti nudaan bar waan akkana kana gaafa waan akkanaa kana sammuu kee keessa gale wallaahi waan kana caala nama gatisu dhufa malee furmaanni biraa hin jiru furmaanni jiru mubaarak hin bira jiru yoo mubaarak dhal'ise yoo mubaarak agartee wanta maasimu kun guutuun kallattii miidiyaa gubbaa taa'ee nama dhibba shakkubatti dhageenye ciitii gabbahe kanallee kanarratti ilmaan oromoo as baatee mee badiin mubaarak maalinni miidhaan mubaarak oromoo kana godhe faayidaan isaa maali namni hundinuu bal'aan fedhanii beeka garuu yoo atillee usaa jettan talhaadha rab shaar muxa maal fusa kolkolee maal abbaa kee usaasoo mirga qabuwan yoo sun kesin bayyala kana na alaatulla aleeg abdii ol dhaggeeffachuu hin dandeessu ana makka durbaatti waan tokko dubbachuun barbaada garuu ol dhaggeeffadhaa dhiifama garuu gidduu seenuu koofi ol dhaggeeffachuun barbaachisaadha ol dhaggeeffadhaa namoonni nan barbaadu dhiifama naa godhaati namoota mubaarak ayye namoonni viidiyoo isaa waraabdanii jirtanu
waan barbaadan na gaafadhaa na ergaa viidiyoo lubbuu kootti feesbuukii irrattis yuutuubii irrattis bakka hundatti facaafadhee ummanni naa dhaga'ee eenyu akka ta'an eessa akka jiraatan eenyuuf eenyu akka ta'an hunda jira ummata beeksifachuun qaba. Lakkoofsa waatsaappii kootii 22 irratti naa ergaa qabdaa ati as naaku namni qabu jira namni viidiyoocha qabdanu naa ergaa rabbii jedhaati dhugumaan ola jaallattan. Viidiyoo lubbuun kootiin baafamudha jedhe naa ergaa lakkoofsa koo 22 irratti ta'us naa bilbila waatsaappii. Mubarak. Lala ustaz karaa harki galeeyyii jedhani maaltu galee hin boru sini galee hadda kana fayyadamee diinni utuma rakkoon irraan gahee hubadhaa malee sin ajjeesa jechuun jabaadhaaf. Sin ajjeesa kana jamma aga lubbuutti jechuun jabaadha dubbiin kun jechuun ijaaramiinsa guddaa sanuu gara hundaa kannatti baameef gara hundaa. Ayyaa dubbinaa galeera. Dubbiin jajjabduus. Hello. Hayyee amma dubbaduu dabareen haalaattu amma daqiiqaa lamaan tokkoon dubbadha yoo na hayyamtan. Dabareen haa kennu galatooma. Mubaarakii dubbiin amma ati haasa'aa jirtu kunis dubbii namoonni fanisitti haasa'anis dubbii namoonni viidiyoo si erganis dubbii eengaddaan wal fakkaata. Walumaa gala daldaltootatu gidduu keessa jira jaallattes jibbites. Daldaltootatu asiif acha deemee inni kun kana jedhee sana jedhee miti furmaanni. Kun furmaata ta'uu hin danda'u abadan. Booris mataa wal dhukkubsu. Atis haasaa makka kana haasaa gadi aanaa kana fudhattee wanni jechuu. An akka mataa kootti wanti si gorsu akka boleessa keetti jechuudha. Namni sin ajjeesa jedhee sin ajjeesu sobadha dhibbarraa dhibba naaman. Namni sin ajjeesa jedhu sagalee isaa hin dhageessu. Dhiirri akkasiin si godha jette akkas nama gooti miti. Dhiirri akkasiin si godha jettu si gochuu mitiiti. Ustaaza kiyya dhiibama Ustaaza keessanatti ma waan akkana isa laafummooti seena Hacaaluun Hundeessaa waan tokko hin taatu waan tokko eenyu ajjeese Hacaaluun Hundeessaa beektuu qabatamaan shakkii malee dama qalbii ta'e dhiigni isaa magaalaa annuura biyya isaa keessatti dama qalbii ta'e jechuudha saree ajjeesanii kanaan argatan isa naannaa seenaa waan akkanaati fama guddaa. Hawaasa kana irratti waa galii bakka sana fudhu Mubarak Musammaa yoo rakkoo qalbii si kennu yoo qalbii taphatte bakka sana fudhadhu waan ajjeesanii fudhadhu waan biraa keessa galta fudhadhu Mubarak. Maal keessa galaafdi waan fedhe keessa galaafdi buyyaa waan fedhe keessa dhageessi nagalchi hoyinarraa. Dhaqi mana badaa du'a cinaa keessaa kana qofa si gaafadheen baadha. Ustaaza keessaa namaasaa Nambaa lakkoomsa kennaa keessaa. Mube Mubarak Utee jirte. Ahmed lakkoofsaanaa seekannaa keessana. ani karaa keessanii dubbisuu barbaade Mube lakkoomsa kennaa keessaa bibi. Ina siiqaa yoke. nama mubaarak Bakka lakkoofsi gaariitti naa kaa'e. Eshi irra keessaan namni aara jechuudha. Follow Davis, falmata qaba jommaan seeqa. Sina rabsa. ati eenyudha? Iccitii keessoodhaan mubaarakiin ajjeefna jedhamee dubbatamee gadi beenaa asaameyyii asirratti dhuftanii lakkii namni sin ajjeese keessoodhaan jedhameen kun keessoodhaan jedhame. Mubarak namni asirratti miidiyaa irratti gabbahee Mubarak ajjeefna jee hin jiru salaa akkasitti dubbiin baate dhugaadha waan saphisanii ilaalanii. Egaa keessaanin rabbitu haqqii koo gannaa baase harka salphaatti ilaaluun utuu keessaan hin taane utuu irra keessaan gattaaramee jechuudha. Mubaarakiin hin ajjeefna jedhame sobaa jenna hundi keenya jiru.